Hi, harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo Channel. Kun Oromoo Koo Channel. Ani immoo Burtukaan Danuudha. Ani immoo viidiyoo adda ta'e viidiyoo baay'ee keessan jaallattanii viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon koo viidiyoon koo guyyaara baay'een keessanii fuula irratti maaliif nuun hojjettu waa'ee fuulaa irratti naan jettanii egaa akkam godhee mana koo keessatti fuula koo akkaataan itti kunuunfadhuun isinii qabadhee dhufe jechuudha. Yeroo tokko tokko fuula keenya mana keenya keessatti akkuma qaamni keenya nyaata mataa isaa barbaadu, rifeensi keenya nyaata mataa isaa barbaadu, fuulli keenyas kunuunsa mataa isaatii barbaada jechaadha. Kanaaf ani keemikaalarraa ala kan ta'e akkamittiin mana koo keessatti fuula koo kunuunfadha isa qabadheen gara keessanitti dhufe. Viidiyoo kana dhugaamatti akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Oromoo Koo Channel like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Egaa ilmaan Oromoo yeroo hundumaayyuu obboloonni koo lammiin koo yeroo ilaaltanii fixanii like tuutuutiin hin fayinaa dhugaamatti maaliif dadhabnee hojjennaa amma ta'ee jirutti jaallachuu keessanii viidiyoo keenya akkasiin jaallattan kanaan barraa amma ta'ee jirutti laayikii tuqaatiin na jajjabeessaa. Egaa amma garumaa wantoota fuula keenyaa mana koo keessatti qopheeffadhee godhadhutti hituun darbin dura wantoota xiqqoo ishee fuula keenya akkamitti gara kanatti tun deemin dura akkamitti akka kunuunfannu waa xiqqoo isinitti himachaadha. Inni tokkoffaan maalidha? Fuula keenya gammachuun keessa keenya jiru gara alaatti ba'ee fuula keenya irratti hin mul'ata. Yeroo baay'ee dhiphina garaagaraa keessa ta'uu dandeenya, keessi keenya cinqamaa ta'uu danda'a. Sun hundumtuyyuu gara alaatti ba'ee fuula keenya irratti godaannisa garaagaraa fiduu danda'a. Fuula keenya irratti jiramtiin akka xabbasamuu ta'u wayii akka sana ta'uu danda'a. Maaliif nagaan keessa keenya jiru gara alaattis ba'ee hin mul'ata amma ta'ee jirutti amma dandeessanitti nama waan taanee jiruuf waan baay'eetti cinqamuu dandeenya. Garuu amma dandeenyetti ituu wantoota akkasiirraa xinnoosee qannasnee gaariidhaan jedha. Lammata irratti immoo maaliin isinitti himaa bishaan dhuguun baay'ee gaariidha. Dhugaamatti anis bishaan dhuguun jaalladhuun ture yeroo dhiyoodhaa asitti garuu bishaan dhuguun akka inni gaarii ta'e bareera. Amma dandeessanitti bishaan baay'isaatii dhugaa. Yeroo bishaan baay'ee dhugdanii innillee gara alaatti ba'ee fuula keessanii isinii qulqulleessuu isinii bareechuu danda'a. Inni sadaffaanii wanti nan dubbachuu barbaadu boraatii irra raftanii yookaan immoo tiraasiin isin irratti raftanii ga'ee guddaa taphata fuula keenya irratti. Innis maalidha? Yeroo baay'ee rifeensa keenyatti qibaatii dibachuu dandeenya. Waan garaagaraa dibannaa isarra rafnaa tiraasii sanatti hin bu'a yoo ta'e yookaan boraatii sanatti hin bu'a yoo ta'e isumarra deebitanii yeroo raftanii fuula keessan irratti waan baay'ee jijjiirraa baay'ee fiduu danda'a. Godaannisaa yookaan waan akka bugurii waan garaagaraa fiduu danda'a. Kanaaf baay'istanii tiraasii keessan amma dandeessanitti guyyaa lama waan akkasiitiin carqii isaa miicitanii geeddarachuu qulqullina isaa eeguun baay'ee isin barbaachisa. Inni afuraffaan immoo qibaatii mataa keenya irratti yeroo dibannu akka gara fuula keenyaatti hin dhufnee fi eeggannoo guddaa gochuu qabna. Qibaatiin nun asitti dibannu yeroo gara fuula keenyaatti dhufu innis fuula keenya irratti jijjiirraa garaagaraa fiduu danda'a. Kanaaf amma dandeenyutti fuula keenya harka dafqee harka waan baay'ee qaqqabataa oolleen yookaan dafqileen yeroo tokko waxii hojjettaatti yootaniin fuula keessanis hin qaqqabatina. Innis godaannisa mataa isaa danda'e gara fuula keessanii irratti fida. Ani wantoota kanaan dursee gara warra kanaatti tun gargaaramin warroota kana baay'een godha jechaadha.
Egaa amma maal fa'aa godhadhee fuula koo akkaataan itti mana koo keessatti hojjetadhu isin agarsiisa jechuudha. Maal fa'aa na barbaachisaa akkamittiin kunuunfadha. Haala garaagaraatiin kunuunfadha. Wantooti nan kunuunsadhu kun immoo hundumti isaa keemikaala aradha. Waanuma nyaannu waanuma dhugnu wanta ta'ee jiruu fi hin sodaatinaa fuula keenya irratti maal fiduu danda'a kana gochuu danda'a isa jedhu yaadda'uu hin qabdanii. Yoo xinnoo garuu baay'ee yaaddoftu ta'e qaama keessan gara keessaa kanatti wantoota amma isinitti agarsiisu kana eega walitti dabalattanii booda gara kanatti dibaatii ilaalaa. Yoo baay'ee isin hoosisa ta'e yoo baay'ee akkantiin isin godha ta'e gara fuula keessaniitti hin dibatinaa. Dhiisuu dandeessu jechuudha. Namoota alaarjikii waan garaagaraatiin qabdanii meebiin beekamu wanta ta'eef jechuudha. Malee miidhaa kamiin iyyuu fiduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf amma gara viidiyoo kootii wantoota na barbaachisan goonee fuula kootti dibadhee akkaataan itti hojjetadhu isin agarsiisa. Anuma faana ture. Wantooti na barbaachisanii as biraa akkuma isin argitanii inni kun itittuudha jechuudha. Itittuu as biraa qaba. Ittaanii immoo inni kun immoo damma as biraa qaba. Damma maankiyaa tokko jechuudha. Maankiyaa shaayii isa guddaa tokko. Inni ittaanu abukaadoodha jechuudha. Abukaadoon illee na barbaachisa. Abukaadoo walakkaadha jechuudha kuni. Ani ittaanii kan hin gargaaramu akkuma isinitti mul'atu almandii kana xiqqoo ishee fuula kootiif baay'een jaalladha yeroo baay'ee jechuudha. Almandii kana xiqqoo ishee ittiin cobsa jechuudha. Warroota kana maalan godha walitti dabalaa jechuudha. Waan biraa hin qabu. Kan akka gaariitti akkasitti miidhagsiitanii gara fuula keessaniitti dibachuudha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Wanti isin manaa qabdanidha. Gara dibannaa isaatiitiin darbachuudha akka kanatti miidhagdee. Amma gara dhiqannaatti tun naqinii bishaan kun bishaan xinnoo ishee labbeedhaadha jechuudha. Bishaan labbeedhe kanaan maalan godhaa fooxaa koo haala kanaan eegan keessa kaa'ee booda kan akkasitti eegan keessa bishaanichi baay'ee gubaa ta'uu hin qabu. Akkas eegan labbi godhee booda egaa bishaan ho'aa fooxaa kanaan maal gootu fuula keessanii akkas godhattu. Maaliifin akkas godhaa fuula keessanii yoo waan tokko dibattaniitu ta'ellee qaawwaa isa cufamee jiru isiniif banaa amma danda'ametti bishaan ho'aadhaan jechuudha. Dursitanii gara dibannaatti tun naqin haala kanaan haxaattanii jechuudha. Akka kana eega gootanii booda fuula keessan akkas eega qopheessitanii booda gara dibannaatti darbitu jechuudha. Amma immoo dibadheen isin agarsiisa. Anuma faana tura. Egaa rifeensa koo ituun hin dibatin maaliin godha akka rifeensa keessanitti isin jalaa hin buune waan akkasii yookaan shaashii jechuudha. Akkas gootanii ofitti kaa'uun gaariidha. Shaashiirraa waan akkasii yoo manaa qabaattanii akkana gootanii ofirra keessan rifeensa keessaniin tuqu jechuudha. Rifeensa keessan tuqee rifeensa keessanis miicuurraa fuula keessan duwwaa akka miicitaniif jechuudha. Kana egaa yoo wanta fuulaan burushii fuulaan dibatan qabaattanii isaan dibachuu dandeessu. An garuu harkuma kootiin dibadhee isin agarsiisa jechuudha. Haala kana fakkaatuun dibattanii
haaluma kanaanii daqiiqaa 20 manuma keessa deddeemaa daqiiqaa 20 akkasitti turtanii yennaa dhiqattanii dhugaamatti baay'ee bareedaadha. Hin gogachuudha yeroo gogoofii isaatiin iyyuu isinirraa bubbu'aa. Angaruu eegan kana dibadhee booda maal akkan godhun isinitti agarsiisa. Kana taane an akkasitti eegan dibadhee booda isanittiin immoo fuula koo akka inni keessa isaa qaawwaa babbanee keessa naagaluu fi waan hin gargaaramu qabaa bishaan danfaa jechuudha. Bishaan isan isinitti agarsiisa. Qodaa kana yoo barbaaddanii Amazon irraan bitadhanii liinkii isaa kana jalan isinii ka'a. Iddoo hundumaayyuu jira, suuqii hundumaarraa yoo argachuu dandeessu. Angaruu Amazon irraan bitee amma isaanan godhadha jechuudha. Fuula koo istiimii xinnoon godha. Maaliif akka qaawwaa fuulli keenya qaawwaa mataa isaatii qaba waanta ta'eef qaawwaan sun babbanamee akka keessa gaggalee akka gaariitti fuula keenyaa nu argatuu fi daqiiqaa 3 amma 5tti istiimiin godhadha jechaadha. Anuma faana tura. Akkuma isinitti mul'atu kanaanidha kan istiimii fuula koo godhadha jechuudha akka gaariitti. Kuni gaarummaan isaa maalidhaa fuula keessan irra naannessitanii gochuu dandeessu iddoo barbaaddanii. Kanaaf waan baay'ee bareedduudha. Yennaa manaa qabaattanis hin badu. Kanaaf namooti feetan yoo jiraate immoo liinkii isaa kanuma jalan isinii kaa'a. Achi jalaa fudhattanii Amazon irraa ajajachuu dandeessu jechuudha. An Amazon irraan bitee garuu suuqii hundumaayyuu jira hin argamaa achiis fudhattanii bitachuu dandeessu jechuudha. Egaa akkasittiin yeroo istiimii godhadhu akka irratti hin caccabneef fooxaa uffadhee irratti. Egaa amma eegan akkas godhadhee booda jechuudha gara dhiqannaattan darba jechuudha. Amma dhiqadheetanii maal akka fakkaatu fuulli koo immoo gara keessanitti deebi'ee dhufeen isinitti agarsiisa. Dhugaamatti baay'ee jaallattu. Yennaallee istiimii kana manaa hin qabne dhugaamatti anituu kana hin bitatiin dura maaliin godhaa distiitti bishaan naqee distii yeroo bishaan ni danfu jechuudha. Akkasiin hin gubne fooxaa qadaaddattanii amma ta'ee garuu akkasiin hin gubne of eeggachaa distiirraan iyyuu godhachuu dandeessu. Yookaan immoo bishaan gara qodaa distiitti eega danfistanii booda gara qodaa itti naqattan guddaa wayiitti naqattanii fuula keessan akka sanatti tiriit gochuu dandeessu jechuudha. Giddii kana qabaachuu iyyuu hin qabdanii dirqama miti. Kanatuun bitatiin dura immoo anis itti gargaaramaan ture jechuudha. Haala kanaanii fuula keenya bareechinee haa qabannu, haa kunuunsinu. Fuulli keenya ituu hin badinii bareedina isaa haa eegnu jedha. Yeroo tokko akkasumatti fuulli keenya dafee fuula dulloome fakkaachuu danda'a. Fuulli keenya dafee shabashabamuu danda'a walitti akkas shuntuuruu jechuudha. Sana hundumaayyuu eeggannoo ofiin goonuuni ofirraa dhorkina jechuudha. Egaa dhiqadhee immoo maal akka fakkaatu qabadheen gara keessanitti deebi'een dhufa. Anuma faana tura. Egaa deebi'ee dhufeera gara keessanitti. Egaa fuulli koo dhugaamatti kunoo haala kanaan fuula koo mana koo keessatti kunuunsa jechuudha. Dhiqadhee bifa kanaan gara keessanitti dhufeera. Isinis mana keessanitti akkasiin yaaltan abdii guddaan qaba. Fuula keessan kunuunsumatu nurra jira. Mana keenya keessatti wantoota nun miineeni haala garaagaraatiin mana koo keessatti nan kunuunfadha. Yeroo biraas immoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti dhufa. Manuma keenyatti fuula keenyaa kunuunsinuun jedha. Egaa Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Egaa viidiyoo kana akka isin jaallattan abdii guddaa qaba. Torbee nagaa fi eebbifamaa naa qabaadha. Bye bye.